namni kun walii fi qorichaa jechuudha dawaadha. Waliin tolaa jechuudha. Amma inni beekadoonni itti haalaan wanni godhu jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shamaa harka fuune bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa ammas deebinee jirra. Guyyaan amma kun Yerusaalem fayyaadhaan kun bira taa'aa jirti. San qofa osoo hin taane egaa Arafeedha. Arafee waliin Arafeellee nama nu bilbilee maaliif iddoo manaa sanitti dhiiseetiin meeshaa afnee gartee osoo achi jirru ani bira Arafee Yerusaalem dhufe innillee achi jira. Inshaallah dhufaa jira. Walumaa galattuu waan ragaa fayyaan faaya. Hundumtu keenyaa'u boo eenyu seeni? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal bakka turta? Nagaami. Meeshaa sanii sidee Fayruz Jirta. akkan fayyitee Tolchitee jirta. Fayyite gaaboo kun kanatti taa'utti jira alhamdulillah jechaa jirra. alhamdulillah. Kanaafuu wanni irra jirru haalotuma egaa isin nu argaa jirtan kana galanna kan rabbii guddaati. Amma boodallee haala ta'e kana nutti rabbiin hin deebisini. Mega ala taatu reetis yeeta alhamdulillah hordoftoota kana dubbisaa rafee taatanii dubbiftan alhamdulillah jechuu wallaalina waan ta'e kanarraas waa barachuu waa hubachuu wallaalina isin jechuu barbaada dubbiin guddaadhaanii kun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isin jenne alhamdulillah galata rabbiiti. Huna gaas keenya jira huna Yerusaalem fayyitee jirti wanni hundi nurraa dabartee jirti gaa alhamdulillah galata rabbiiti. Ilma namaa hajiru ni dhukkubsata ni fayyaa alhamdulillah galata rabbii huno rabbiin fayyisee jira galata rabbiiti huno anillee akkasittiin haala jiru mana jijjiiruudhaaf kanatti huno numaafillee akkasitti waan hedduu tokko goonee dhufne jechuudha. Maaliif yoo keettan taate gaa ilma namaa kana wanni mudanne hin jirtu wanni mudattees dabartee jirti alhamdulillah jechuu fi arraan tan isinii dhufne isiniin jenna. Anilleen amman bira dhufee isaan bira ga'ee huno isaanilleen na duratti akkanatti tattaanii isiilleen ol kaatee jirti alhamdulillah galata rabbiiti rabbiif galanne haa ga'u. Kanaaf jechuudha gaardoftoota fi kabajamtoota keenya huno Fayruzaa waa dhiyoo tanaatii miti rabbiin irraa kaasee jira galata rabbii galchu jirra. Akkasi hamdiin teenya gaata asitti dhaabbattuu miti asullee asumaan Fayruzaalleen isinaa dubbiftuu dubbisimee haa dhiyoo tana dubbisuu hin dandeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jiraattan isinin jecha salaamtaan teenya gaa isin bira haa geessu isinin jecha alhamdulillah jenne gaa waan hin dhiisun beekani arragaa isinumaatu dubbata anara dubbadhu jettaniitu mana dubbisu jirta mana isinimaan deemachuu qaba. Kanaaf gaa jazaa numaaf miidiyaadha. Jazaa numaaf miidiyaadha. Maaliin akka deebisnu inshaallah san gaafuma gartee itti dhufne agarra inshaallah irra guddaa immoo ilmi namaa kafalee hin danda'u. Kana jazaa namaa kafalu rabbii tokkicha inshaallah. Egaa ilmi namaatillee hanga tokko nama deebisuunis hooma jiraati inshaallah. Takkasiitti gaa walumaan itti yaanaa yoo rabbiin fedhe guyyumaan eegganna. Egaa haa galatoominnis isinilleen rabbiin gartee tokkoon tokko keessanitti jazaa isinii haa kaffaluu isiniin jenna. Haalli gaa dabree hedduu anuu mataa kiyya na dhukkubsu jira. Waan hin dhiisuu addaan hin beeku. Akkas gaa sanirraa ka'eetiin jira amma gaa waan hin jiru waan hin dhiisuu addaan hin beeku yoo ta'e malee. Takkasiiti baga isinilleen jiraattanii baga ilmaan Oromoo taatanii akkasitti gartee halkanii guyyaa teessanii anuu kaniin hin quban qabne isin yaadduytanii boochanii gartee akkasitti na wajjin yaadaan na wajjin dhaabbatu keessaniif isinilleen galatoomaan isiniin jira. Takkanaati gaa numaaf miidiyaallee asumaan galata isaa gartee gaa rabbi jazaa kafaluufi laffaatiisaa rabbiin gartee bakka guddotti haa herreeguufi. Takkanaati gaa waan hin dhiisun beekone mataa kiyyaana guma naasisuu jirtu malee alhamdulillah rabbil aalamiin galanna rabbiiti. Takkasiiti gaa hordoftoota keenya baga jiraattan isinilleen nutilleen gartee baga waa hundaa'u arkuun bareedduudha. Namni immoo waan harkisanirraa yookaan gorsa yookaan immoo beekumsarraan fudhanne waan namaa miti inshaallah yaa beekumsaa yaa gorsaa waa hedduu namni keessaa fudhata waan namarra dabre keessaayi. Inshaallah ganama warra baratu san rabbi nu haa godhu.
eegaa hamataan hin dhukkubne shayxaana qofa ilma namaa banii aadam katee hunda isaatu namni dhukkubsanne hin jiru. Takkasiiti gaa banii aadam ifiifuu lallaafoodha. Akkanaati inshaallah mee isiniif dabarsee an abbaan dabarsee dabarsi keessa. Alhamdulillahi jaa hordoftoota keenya bakka jirtutti gartee taphni rabbi bira nuuf haa jiraatu ammallee warra bara baraa walii yaadda'u walii yaaduu miti warra walii yaaduu warra jaalalaan gartee waliin jiraatu rabbi nu haa godhu nus haara galfii rabbi nu haa kennu haara galfii gama isaa nu haa kennu amtuu nurraa haa qabu gaarii malee amtuu dhaloota takkallee rabbi nu hin dhageessisini isaanillee irraa hamtuu haa qabu hunduma keenyaaf rabbi nu haa tiifatu karaa isaa irrattis nu haa jabeeffatu. Wanti jechuu barbaada arfee hordoftoota keenya asumaan ittiin deebi'an karaan tana biraan jira inarraas ilaalinaa dhiifama isin jechuu barbaade hundee mana keessa dhiiftee biraa dhufte moo akkami reefu hojii afuutti jirraa miira hundee kalaas wajjumaan xixxumurree waan tokko wajjin goone atis ka agarteeti akkasitti innilleen ammaan tan nu achumaan ta'a jeena ilaawaafe manaan achiin ta'a jeemu manaan ta'a jeena ilaa inni kunis beeyta akkatti inni ilaafuun qabu wal lollus wal dhabnus nama biyyaati akkamiin godhamee si waliin tuqin alaa gaarii miti amma laal dhaloonni kun bu'aan inni walii qabu tokko kanaa beeka namni yeroo nagaatiif yeroo fayyaadhaa wanni xiqqoon takka yeroo dhufte namni hammeenyatti fudhateeti hanga lubbuu wal galaafatutti deemaa jechuudha garuu inni ulfaataa beektaa dubbachuullee hedduun ulfaata inni ni harkifata yeroo takka waan tokko godhee dafee achiin baasu hoosanii akkasiitu itti nama hubachiisa malee kuni beekadhu amala isaa ta'ullee an yeroo san keessatti rakkoo keessan jira rakkoo dhiisan akka isin hojii qooddatanitti illee halkan hojii qooddate yeroodhaan xumurruun barbaade inni immoo duubatti harkifataa yoo waan akkana nuufi jenneen iskaanii beeytatis akkan itti tunurraa turu sanuma afaan nama hubachiisa malee rakkoo wayii nama irraa ajjeemne nagaa san dhugaadha mala jechuun amaloota akkasii numa qaba haa ta'u beeki amala waliittis beekanii wal danda'uun nurra jiraata yoo nuti waliin dandeenye namni danda'u jiru jechuudha numa wal qabata yoo ta'e yoo jechuun jalaa keenyaas dadhabaa keenyaas yoo ofirraa nutichi qabna jenne eenyututu ofitti nu qaba nama biroo tolfannee jirra kanaaf numa qabata ammaan tana laal maal jedhama maraataallee ta'uu of bira haa jiraatu harrellee afaan qabu waa dawaa siin dhabuu jaan kanaaf laal amma yeroo meeshaa fennuu mana keessa yeroo waliin afursan keessatti maaliif dhalootummaa akkana qabaga waa hedduu beeki wahiif dhabanii yeroo waa gootu keessatti immoo ati of yaadachaa waa godhu qabda yeroo muufii keessattis of keessa deebitee waa if yaada jechuun gilgaaltee jechuudha waan gootu sanii hubannoodhaan hojjechuudha qabdaa jechuudha. Kanaaf dhalootummaan waliif dawa qoricha jechuun sanii dharaa miti dhugaadha. Tanuma ijaan agarra. Garuu namni keenya irra baay'ee waan ijaan argu kana hin dhugoomsuuf fedhu. Maaliif riibaa keessa deddeemuudha fedha jechuudha. Dhugaadha nu ammaan tana yeroo walitti mufannee yookiin walitti aarree waa hedduu waliin jechuu dandeenya. Garuu dhugaan jirtu akka feene walii jennus nuutumaatu duullee wal awwaalaa laalamma wallaalummaadhaan waan amma namoonni hedduun haala nuti keessa turre kana keessatti godhan. Jarri akkas juusan amma yoo waa ta'e numa qabataa jechuudha. Numaa bakka sanii argama. Nu wal malee hin qabnu. Silaa dandeenyee hanga dandeenyetti gaaruma walii yaannee gaariidha. Isinis warra hubannoo akkasii qabu rabbi sinaa godhu tana jalan deemani. Inshaallah isa sanillee egaa hordoftoota fuula dura jirra nuuf yaamta jechuu barbaadeeti. Amma osoo hin taane kanaaf ani amma gammachuun natti jira alhamdulillahi hundumaafuu ammaas tana keessatti maaliin isiniin jechuu barbaada beektaa. Waan dhufe waa irraa baratu amma booda sichi akka wanti akka ammaan tan nutti deebitee nutti hin deebine si wal qabatanii fuula duratti akkaan isiniin jedhe awwalniniin ammoo fidee as isin galchee fi tokkoffaa isinuma kanaahu gorsuudha tiisuudha bar dhaloonni kun waliif tiqa jedhanii bar isin tiisuudha haalota hin taane keessatti yoo harka isin lachuu isin dhiisuun deemu kanaas hubachuudha qabdanii jechuu barbaadeeti inshaallah. Ani beektaa waa abbaan gaawaan keessi jiru abbumaa beeka malee waan badii gurguddootti naqaa fi kanallee silaa waan qabu ati garuu wanni tokko kanaaf ati marannullee nama jira
ati haacaa dhiiratti beektaa dhalaan argamullee diras sirrii miti. Isillee haadha manaa taatu haati waan hundaafuu bal'inaa wajjin gatteenye wanni hojii haasofni tokko tokkollee ni jirachuu barbaadeeti. Maaliif yoo hedduu taate ani ilma namaati jechuudha. Yoo nan dogoggores yoo isiin dogoggortes kuni darbee jira. Haadha manaatiif abbaa manaa hedduu silaa hijaan hin jirtu. Alhamdulillah galata rabbii isiillee fayyitee jirti. Akkasii gaa ammaatillee nu yaaddeetu beektaa mana kana nurraa jijjiirte. Maaliif yoo ta'e namni tokko diinaa wajjin jiraachaa yookaan immoo wal mufachiisaa yoo jiraate rakkoodha jechuumaaf natti fakkaatte. Akka itti yaaddeesumaatu beeka gaa amma. Hayyaamtuu isinirraa qabu akki inni itti yaade biroon jiru amma ijoollummaa isin qabda atillee ijoollummaa qabda. Haalota bultii teessanii keessa irra guddaa beeke namni keessatti argamuu fi kanarraa hin bakka tanillee isin fidee beeke. Isa kaan ammoo inshaallah wantoonni ta'e hunduu beeki. Maaliif ilmi namaa hundi dogoggoraadha. Dogoggoraan ni taha hubannoo dhabaan isaallee qonni dhufa sanii gaabbii of duuba deeganii harkisuun gatii namaaf hin qabu jechuu irraa waa baratu. Kanaaf amma haala mudanne quba qabda. Haala ta'anii ammaan tana ergachirraa deemu. Beeka namni rakkoo gubbaan rakkoo uumaa deemuun kasaaraa malee bu'aa hin qabu. Amma haala nuti keessa turre yoo qaqqabdee ilaaltime haala sanirraa baanee daadarkaa gartee namoota sanirraa baanee gaafa asiin as garagalluu haala isiin keessa turteen amma yoo miidhamtee eenyurraa miidhamte numarraa miidhamtee jechuudha. Osuma fayyaa qabnu walii yaadne yoo wal qabanne hoo dhalaan tun silaa laafaadha. Rabbiillee ni nuun quba qabaa jechuudha. Maaliif jaartiin jaarsatti imaanaadha. Isiin gaasilaa dhalaadha. Isiin quba qabaa jechuudha. Akka dhalootatti wal qabatanii jaalalaa yoo hin jiraanne atuu gaafatama lama qabdaa jechuudha. Tokko fuula rabbii duratti nama duralletti gaafatamummaa qabnaa nuti beekna. Kanaafi haala amma isiin taate kanaafuu akka waliin taane waan beektuuf inshaallah amma isiis jabeessitee waa hunda waan barbaachisaa ta'es guutee fi gartee kunuunsuu qabda. Kanaan sitti himaa jechuudha. Wanni inni asisin fideefuu isa kana hundumaa hoo eegu. Ani xiqqoo obsas ni qaba. Hangaan obsusan yeroo fitadhe immoo obsa biroo hin qabu. Kanaaf haala kana hunda ofirraa eenye yoo wal jabeeffataa deemne nu hundaafuu gaariidha. Isiin dhalateenya immoo numatti maali imaanaadha. Imaanaa jabeessuu qabda. Cikcikii beeki tana duras waa hedduun siin jee akka dhalatiyyatti si gorse. Gorsa sanillee amma keessa deemuun barbaadu kana booda waan amma siinjuu kana akka taate ni beeyta atuu nama guddaadha. Kana booda waa balleessita jeanis abdiin qabu inshaallah kheyriidha. Isii amma kunuunsuu qabda jajjabeessuu qabna. Kanaaf manallee as kan bira isin galchee fi haala dhufe kamuu hundattuu si waliin jiraachuu fi kanaas kuma qabaadhuun si jechuu barbaada. Inshaallah kheyriidha. Egaa waan ji'uun beekuu kaanis silaa Oromoo fuula Oromoo bal'aa duratti waa hunda dabarsaa jirra inshaallah. Isaanillee gorsa isaanii qalbeeffachuudhaan gartee waan gartee nu gorsanii fi daandii isaan irra nu kaanillee namni walirra hayyuudha. Hayyuun gaaka iddoo garaagaraa jira. Beektoonni keenya kanama qajeelchuus ni qabna waan ta'eef dhageeffachuudha qabna. Akkuma ofii yaadnetti akkuma fedha keenyatti deemuun kasaaraa guddoo qabdi. Tamma keessa seennee udaadarkaan ta'an. Kanaaf waa hedduutu nu eeggataa dawwiin akka nutti dhaadanne beeki. Yeroo ati haala taane keessa namni gaafa ati fayyaatii fi ayaa qabduuf naga qabduuf harkaa waa qabduuf waa hunda keessa si waliin fiigu gaafa ati rakkoo seentu tokko. Amma nama hedduun adda baafadhee beektaa? Biraan agartuun siin jee. Kanaaf ati egaa aglii godhachuudha qabdaa bultii ta'e jabeeffachuu qabdaa. Beerusaa ansilaa tanuma duruu beektu jechuu barbaadeeti inshaallah hamtuu sinirraa qabu. Beerusaatis yoo mataa lafa daddaabdee waa baballeessaa hin deeminii amma bultii teessan jabeeffadhaa isin lachuuti. Inshaallah kanumaan isiniin jechuu barbaada. Silaa hundee nu gamtellee bareedaadha. Akkasiin sin jagaa maaliif hundee barasuma jira dhageetiin fidee dhufa. Waan takka rakkoon qabu waan takka waan rakkoo qabu hin qabu. Akkas haalaas wal bira jira jechuu barbaadeedha qaama. Inshaallah alhamdulillah jechuun galata rabbiiti walaa rabbiif galanni haa daadarkaa kamuu keessaa baay'ilmi namaati abdii kutachuu dhabuudha. Warruma namni tokko yoo rakkoo takka seene gammaduudhaa fi haala hin taane lilbee birootiin deemuutu rakkata sichi rakkata warri garte
jiruuf jireenya dhalaa hin feene jechuudha. Gammachuu dhalootaa hin feene. Rakkateetuma ifiifuu badaa inshaallah san uumuma qabdi. Abbaan uume rabbii guddaadha qabdi. Inni nu jazaa isaanii ni kafalaa fi nu ammoo nama jabaa taane waan nu geenyuuf dhaadachiisuu osoo hin taane jabaannee wal qabannee fuula duratti waan gaggaarii hojjetaa yoo jiraanne irra nu gaarii kanaas qabadhu seen jechuu barbaada. Kan akka gorsaatti hundee waan walitti aartanii turtaniif sanii fi gaasan aarri san nu dhumateetu jira. Manaa waliin nafu jira. Inshaallah nu yaami innis beerusaas biran dhufne amma. Tole gana waan hedduu tokko wajjin haasofnaa rabbi jee. Inshaallah. Kati yaamee dhufa.